Cinaan soorallatti ta'uun battala walaa jabeeffannu waan ofii foon dhiigaan jabaatan walaa jabeeffannu waan ofii foon dhiigaan jabaatan. Hacaaluu hundeessaa wallee 2021 baase jedhee poostu godha ta duraaniiti bara viyoowariin isaa adeemtuuf gaa maaltu isaan ga'e atiin anaa fi ati saniin nagaddisiisaa bara isa akkas godhee miti inni duraanuu jara sarrate bara wanni inni fadhu masseedhaa callaafadha anaa fi ati kadhaqee ilaalu sanoo qalbiirra dura buutii maal jechuudha gifti Aishaa intala amas sagalii fuudhuun tuni cuqqonaadha malee mirgaa miti guyyaa biraa waa torbaa bira rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam ummaatiyyaa fi ummaateesan radiyallahu anhaa fuudhe cireetiin guyyaa san isinii himaa mee laali alqaa'idu inni taa'ate fiiha achi keessatti fitnaa tana keessatti khayrun irra caalaadhaa jee bara min alqaa'in isa dhaabbaterra rabshaan gisee dhaabbatte maali jetteen ka'in xallazamuu maltaa jaalowwan kiyya ka islaam gaafa amma farda kana laalu nanaara beetta farda hatame farda jalaa hatame kanarra taa'anii hin qaanofnee nama qaanessiteedha inumaayyuu immoo suura kaanii cimaanii dhaloonni kun waa'ee farda kanaa gaafachuu qaba barbaachisaa taanaan aye fardi abbaa qaba beetta aye warbi liki leellisu fardi khasaati jedhu maal jettaan fardi khasaati inni fardumisaatiin dhufee no inni calqaba harree yaabbatee dhufe gara oromiyaa gaafa seenu seenaa jedhaa bara caaluu miti kan jedhu seenaan immoo rirmi nyaatu beetta seenaan seenaa okay yaabbii fardaa isatti beekanni siidaan kun kajigani jedha siidaan kun yoo jig fardi akkamitti fardi ka oromoo fardi kan oromoo akkam tolcha farda akkamitti jigam akkam tolcha kajige yoo inni isaarraa jigsan malee okay gaa abo areeda kana silaati ta'uu baattee osoo namaa dabarsuun taatee namaa dabarsitee mnaam saphiiti yaadii kanniif nama barbaadu wanni asirra jiru kun mataan jaaniin nyaara jaaniin rifeensa qaama saalaarra jiru immoo saphii jaaniin yoo areedni kiyya siin absise deemii saphii tee haadii areeda godhadhu adeero Itoophiyaa keessa namni meeqatu ersi qaba kaardii qarshan tamii isiniif hin bitu akkanatti illee deebisuu hin dandeessanii bara maa sodaatanii naan galle obboleetiitii yaadaan jee gaaf tokko ani muhaadaraa ta'eetii fi khuxubaa ta'e cofa dhaggeeffadhee waan ati jette akka ati jette sanitti hafazee nan jette garaa tokko keessaa tabaanii bara silaa hogguutuu kaardii quufeetiin jiraa nan jette namni meeqa ni beeytanii nam kum 700 fi kum 10 irraa oliituutu nama ersi hin qabu Itoophiyaa keessa jira. Dirreedawwan meeqa faadha ni beektanii? Akkas yambar dirreedawaa biyya jaalalaa maarree biyya fasaadaa ta'uu jirti dirreedawwan tanamuu jaalatu lubbuun baasaaf biyya tanaaf an hin fadhu biyya tanaaf bakka takkatti illee isin jijjiiru yoon isin jeekam jette rakkuma isii tanaa waliin. Gabateen anneessa soofaa murtaniire. Abaawo yaadessa dhiiraa dhutaniire. Sanyii gootaa gadhe maalsa gootaa gabateen anneessa soofaa murtaniire. Abaawo yaadessa dhiiraa dhutaniire. Abaawo yaadessa dhiiraa dhutaniire. Afaan Oromooti wanni inni jechuu barbaade akkanattis ol garagalfadhuu laali akkanattis gaggaragalfadhuu laali akkanattis achi garagalfadhuu laali akkanattis achi garagalchii laali jechuu kiyya kun kitaaba shaama miskiini. Namummaan Dr. Abiyyi isa biteera naan jedhe inni faddaala ture jidduutti dallaala ture parsantii meeqa argate gaafa na gurguru anummata kiyyaaf qaalii beetta akkas jedhee nama
farda gurraacha lagarra kaachisanii qoricha naaf hawwitee si nyaachisanii qoricha naaf hawwitee sanuu dhagaye. Aboo areeda kana silaatti taphachuu baattee osoo namaa dabarsuun taatee namaa dabarsitee ምናምን saphiite yaadii kanniif nama barbaadu. Wanni asirra jiru kun mataan jaaniin nyaara jaaniin rifeensa qaama saalaarra jiru immoo saphii jaaniin yoo areedni kiyya siin absise deebii saphiite haadii areeda godhadhu adeero siigalee wanni niin jiru. I don't care. Ani ilma namaa tokko irraan kaa'anne waan natti toleen dalaga waan natti toleen ni dhiisa. Siigalee ummata if jalaa badee ummata bocolo tokkootu as jala deddeemee maal jaan beekta. Adeero areeda rabbiin naa baase deem rabbi kadhadhu. Areeda andiyyeen naa baase boo rabbiin naa baase. Ati naaf hin baasne. Mee gaafii taga gaafanna kaameraan isin irra hin jirtu. Obboleetii teessan obboleetii qabaatanii warri obboleetiin teessan hin heerumne mee harka baasa. Ilaal hattuu walii qabamte cufa. Hin qabdu ati obboleetiin qabdu. Maa akkana baasta akkana baase gaa likki baase gaa. Mee likki baasa. Laa kaameeraa mucaan isin irraan kaayu mee likki baasa. Teetuu namaa hin kannine ta nama biraa feete jechuuti. Ejjirti agganne. Ega akila kun waaqiyan ay nama dhugaa haa taanu let's be honest obboleesso ay maal taate ani rahmata rabbiitiin cufa obboleeyyan kiyya heerumanii jiranii dhalaaleen isiniin jaa wallahi hin beeynu kitaaba saniin qaraane mush masaanu maarriyyee mintisuqqaa mintisiyye laa obboleesso diina ni qaba akhlaaqa gaarii qaba ni qaba dalagaa haa xiqqaattu haa guddattu ni qaba kanniif maali wallahi isin daayisbooraa eedanii ka salaatan salaanne saniin warra daayisbooraa ta'ee salaatan salaanne intaluma jaarsa san qabdu isuma san gaafadhu mee isuma san mee gammachuu ni qabdaayi hogguu bakka tana haasawa kana yoo poostu godhame qalbiitu isaan cabee booya yoon siin jekkam jette. Ana ka kondomii bituu irraanfatee addunyaa kanarra si fide bada xollobbaa kottu ban. Maal feetan? Maal qabdaa maasirraa fedhan salaamtama rabbii si qara'uufi. Isin nama meeq? Anaaf obboleessa kee xiqqaa qofa. Ati assalaamu alaikum jedhi inni waalaikum salaam sinaa jedhu. Michuu dhugaa yaala seekoo magaal qal'ooko hirkoo dhugaa yaa qacceekoo yoon sittaare qal'ooko. Qaba yaala seekoo yoon attaarte qal'ooko koftuu qabda yaala seekoo. Sinjifatteeti? Beekamaadha. Yoon attaarte qal'ooko kolfoon qaba yaala seekoo. Hedduminaan qabadhuus dhiiraa fi jaalallee hin mi'aawu barjiruun rahmaanuu si malee qobummaan na dhagahama qobaa ta'uu baadhullee na waliin ta'uu baannaan jiruu waan ittiin tollee na lakkisin yaa muula qobaa kootii. Si malinaf hintatu jirun to sintulti sirra faganan guita kalbin yaduiti jirachu ansini berjirun to tuteti.